waaqayyoon kadhannee sagalee waaqayyootti fufnaa. Egaa sagalee waaqayyoo jireenya keenyaaf, hafuura keenyaaf, ba'uuf galuu keenyaaf, lubbuu keenyaaf iddoo guddaa qaba. Kanaaf xiyyeeffannoodhaan waaqayyoon kadhannaa. Natti dubbadhuudhaan waaqayyoon yoo waaqayyo sitti dubbate malee, yoo waaqayyo olii si ilaale malee, yoo waaqayyo olii waaqarraa si mil'ate malee gatiin qabdu. Kanaaf fuula waaqayyoo duratti waaqayyoon hin kadhannaa. Mee kadhannee itti fufna. Galanniif ulfinni oqubaan siif haa ta'u. Waaqa ammarraatti nu eeddee nu gargaartee yeroo kanaan nu geessee, utuu ati nu gargaarre ta'ee, utuu ati nu eegne ta'ee, utuu ati harka nu qabne ta'ee waan baay'eetu nu gaada. Waan baay'eetu yaa waaqayyo lubbuu keenya balleessuudhaaf nu duukaa kaata. Garuu situ nu gargaare ammarraatti. Situ nu harka nu qabe. Situ humna nu ta'e, situ dandeettii nu ta'e. Yeroo kanaan kan nu ga'eesiidha. Si galateeffannaa. Maqaa ilma kee, maqaa gooftaa keenya, maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ammayyuu utuu si galateeffannu si kadhanna. Sagalee diinota keenya karaa adda addaa nurratti xiyyeeffatan kan nurraa dachaasu sagalee keedha. Kan nurraa daangessu sagalee keedha. Humna sagalee kee keessa gargaarsa ijoollee keef ta'u, kan humna ijoollee keef ta'u, kan haamlee kee ijoollee keetiif ta'utu jira. Kan cabsee hurkateessee moosisee nu dabarsutu jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo jireenya keenya, hafuura keenya, nagaa keenya taatee harka nu qabuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Wanti nu mormu humna furaama hojiin seexanaa si biraa kan hin taane yaa Waaqayyo. Jireenya bara baraa ala nu taasisuudhaaf nurratti kan xiyyeeffate. Humnaaf yaa Waaqayyo haamlee kan nu keessaa fuudhe, morgaa kan nu keessaa fuudhe, akka nu waaqeffanneef gagam godhee kan nu qabe. Akka nu maqaa kee weeddifne, akka nu ulfina siif hin laanne gagam godhee nu qabee nuun kan mormu. Hojii ala nu taasisuu kan barbaadu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ofirraa fageessina. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin sa'aatii kanaa jalqabnee hojii ala taasifna. Maqaa isa du'eetu ammoo kee waa'ee keenyaaf yaa Waaqayyo qaraanoo gubbaa irratti of dhisee of laate sanaaf ittiin morminaa. Nurraa karaa keenyarraa, jireenya keenyarraa, hafuura keenyarraa, nagaa keenyarraa, deemsa keenyarraa, jiruuf jireenya kee, tajaajila keenyarraa humna dhangala'uu dhiigichaatiin kan konkolaatee haa ta'u. Gooftaa koo Yesuus nu wajjin ta'e. Ulfinni kee nurratti haa baay'atu. Waaqayyo sagalee isaa ergee isaan fayyise jedhamee caafamee jira. Sa'aatii kana sagalee keetiin dhuftee tokko namootaa fayyisuun jaallakeetti. Laandeenaa lama carrashaa isa tokkoof sadhuma maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kana gargaaruun rakkina keessaa baasuun jaallatee haa ta'u. Kana hundumaan gootaas yaa galatu. Ana garbicha kee wajjin ta'e. Dubbiin afaan koo keessaa ba'u haphee ta'ee saba kanatti qabatu. Waaqayyo dubbiin afaan kootii sagalee kee dubbatu. Dubbiin afaan kootii yaa Waaqa wangeela kee labsu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haphee ta'ee saba keetti haa maxxanu. Ittiin jiraachuu akka nu dandeenyu nu gargaari. Amma dhumaatti nu wajjin ta'e. Maqaa isa tolaas jiraataa isa qulqulluu ta'e maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 17. Waaqayyo sagalee boo'icha mucichaa hin dhaga'e. Ergamaan Waaqayyoos bantii Waaqaa keessaa Aggaariin hin waame. Aggaar maal taatee mucichi iddoo jirutti Waaqayyo sagalee isaa dhaga'eeraatii hin sodaatin jedhee jedha. Waaqayyo sagalee boo'icha mucichaa hin dhaga'e. Ergamaan Waaqayyoos bantii Waaqaa keessaa Aggaariin hin waame. Sagalee eenyu? Sagalee boo'icha mucichaa hin dhaga'eedha. Sagalee boo'icha mucichaa hin dhaga'e. Sagalee boo'icha mucaa Aggaar hin dhaga'e Waaqayyo. Ani sisuma kanarratti itti fufa. Waaqayyo sagalee boo'icha kee hin dhaga'a kan jiru. Yoo sagalee dhageessisuu baatte garaan kee kan boo'u. Ijji kee imimmaan kan qabu. Garaan kee akka waan imimmaan ni makame
akka waan imimmaaniin laaqame akka waan imimmaaniin faalameetti akka waan imimmaaniin jiidheetti kan boossu rakkoon garaagaraa kan si boosisu Waaqayyo sagalee boo'icha keetii dhaga'eera. Imboossi Aggaar lafa onaa keessa naannofte imimmaan ishee dhangalaafte kana booddee anaan mucaa kootiif dhumeera jette imboossi turte. Mana Abrahaamii baateetti biyya isheen keessa geesse lafa onaa jedha Beershaabee jedhamu keesseedha. Manni hin jiru mukki hin jiru maal hin jiru achi keessa naannofte boossi. Dhumarratti mucaa madhala ishee of keessaa baafatte muka jalatti gattee yookiis wuxxii tokkotti gattee jedha irraa fagaatte darbannaa dhagaa tokko irraa fagaatteedha. Yeroo mucichi da'u yeroo mucicha keessaa lubbuun ba'u yeroo mucichi sokku yeroo mucichi rakkatu dhiphatu ijaan ilaaluun qabu jettee irraa fagaatteedha. Arguun qabu jettee irraa fagaatteedha. Wantati arguun qabu jettee irraa fagaatte abdiitti kutatte Waaqayyo lubbuutti deebiseetu jireenyatti deebisee waan hundumaa seeftiitti deebisee ija keetiin agarta. Imimmaan kee haqa Waaqayyo. Isa booddee sagalee Waaqarraa Aggaarii waamuun dhufe. Maqaa isheetiin kan waamu Aggaar kan jedhu. Aggaar Waaqayyo sagalee Waaqayyo boo'icha mucichaa dhaga'eera iyya mucichaa dhaga'eeraatiin sodaatiin kan jiru. Haaleluyyaa. Hin sodaatiin Waaqayyo maal godheera boo'icha iyya mucichaa dhaga'eera. Har'as kan garaan kee boo'e kan fuulli kee boo'e kan ijji kee boo'e kan mur'umaan kee boo'e Waaqayyo dhaga'eera argeerasi. Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafaa Raajii Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 16 kaasee nan dubbisa. Akkas jedha ati garuudha dadhabbiin kee gatii siif hin argata. Ijoolleen kee biyya diinaatii deebi'anii waan dhufaniif boo'icha kee dhiisi imimmaan kees hin dhangalaasin. Ati si'achi abdii qabda ijoolleen kee gara biyya isaaniitti hin deebi'u jedheedha. Iddoo kana sagalee Raamaatti dhaga'amee ture. Boo'icha Raamaa keessatti dhaga'amee ture. Gara garraa isaatti gara 15tti yoo dhattanii dubbiftan Waaqayyo itti fufee sagalee Raamaatti dhaga'ame. Sagaleen boo'ichaaf wawwaannaa guddaa ture. Raaheel ijoollee isheetiif hin boosse. Ijoolleen ishee waan hin jirreef jajjabaachuu hin diddeedha. Baratti Raamaa keessatti ijoolleen dhumani. Mootichi ijoollee saba Israa'eliin fixe. Dhaloonni dhalatan ijoolleen dhalatan akka du'aniif ajajni ba'e. Raaheel ijoollee ishee kanaaf hin boosseedha. Jajjabaachuu sin dadhabdee jedha. Ijoollee dhuman kanaaf boo'ichatu ta'e gaddatu ta'e dhiphinaaf rakkina ijoollee isaanii maatii isaanii irra ga'e kanaaf dhiphinatu ta'e garuu sagaleen dhufeera. Sagalee maal jedhu ati garuu dadhabbiin kee gatii siif hin argata. Ijoolleen kee biyya diinaatii deebi'anii waan dhufaniif boo'icha kee dhiisi jedhe Waaqayyo. Haaleluyyaa. Dhiisi boo'icha kee. Warri gar malee badan warri gar malee mancaan warri gar malee tamsaan deebi'anii dhufe Waaqayyo. Waaqayyo karaa tokkoonis karaa lamaanis hin hojjetaa deebisee fida. Haaleluyyaa. Deebi'anii dhufuutiin ijoolleen kee biyya diinaatii deebi'anii waan dhufaniif boo'icha kee dhiisi jedhe Waaqayyo. Iddoo kanatti boo'ichatu ta'e. Namni hundumtuu boo'e. Namni hundumtuu imimmaan dhangalaasa. Eenyu laata boo'aa kan jirtu imimmaan dhangalaasaa kan jirtu. Sababa eebbi kee si jalaa du'eef. Sababa eebbi kee si jalaa nyaatameef. Sababa jireenyi kee si jalaa nyaatameef.
sababa dhalli kees jalaa nyaatameef sababa bultiin kees jalaa nyaatameef kan boossu yoo jiraatte sagaleen misraachoo dhufeera. Dadhabbiin kee gatii siif argata. Ijoolleen kee biyya diinaatii deebi'anii waan dhufaniif boo'icha kee dhiisi kan jedhu. Dhiisii jedhe sagaleen Waaqayyo. Ila namni boossu imimmaan kan dhangalaafattu. Namni fuulli kee hin qorre, garaan kee kan hin qorre, mar'umaan kee kan hin qorre. Jireenyi kee dadhabbii guddaadhaan kan guute. Waaqayyo akkas jedha. Dadhabbiin kee gatii siif argata jedhe. Tokko kun ijoolleen kee biyya diinaatii deebi'anii siif fuudhe. Lama kakuun kun imimmaan kee hin dhangalaasin. Ati sichi abdii guddaa qabdaa jedhe. Sichiif abdii guddaatu jira Waaqayyotu dubbate. Kaleessa kan boosse, kaleessa kan rakkatte, kaleessa kan gadadamte, kaleessa cinqii guddaa kan argite, kaleessa kan rooraate, kaleessa dheengadda rakkinni guddaan sirra kan ture. Jireenyi kee kan manca'e, manni kee kan manca'e, imimmaan kan dhangalaafte. Isa sichiitiif Waaqayyo kakuu qaba. Isa sichiitiif Waaqayyo harka isaan diriirsa. Isa sichiitiif Waaqayyo akkati boossu hin godhu. Sagalee Waaqayyo macaafa Isaayaas dhannee dubbifna. Isaayaas 54 lakkoofsa 4 kaasee akkas jedha sagalee Waaqayyo. Ati sichiin qaanoftuutiin sodaatin. Ati sichi yeellaasifamtee lafan ilaaltuuti. Hinnayin arrabsamuu yeroo dargaggummaa keetii hin irraanfatta. Qaanii isa yeroo haadha hiyyeessaa turtees deebitee hin yaadattu jedhe. Waaqayyoota si irraanfachiisa kana hundumaa. Maaloo isa sodaattee, isatti yeellaasifamtee, isatti arrabsamtee, ciqileen sirra bu'e, ciqileen gadi si qabe, ciqilamtee of dadhabdee waa'ee kee boo'aa jirtu hin darba jedhe Waaqayyo. Laarraachee lafaa waan isaan beeku hafuurri Waaqayyo natti hima. Namoonni boo'an jiru naan jedha. Namoonni imimmaan isaanii dhangalaafatan. Ilaa humni isaanii qabamee, qarshiin isaanii qabamee, qaariin isaanii bishaan keessa galee qaanaanii leeyyoodhaan gara biyyaatti deebi'uu sodaatanii dadhabanii gara biyyaatti deebi'uu leeyya'anii ijaaf qaanii guddaadhaan guutaman iji isaanii qaanii ilaallaba kan ilaaleetu jiru naan jedhe. Dubbadhu naan jedhe. Ilaa eebbi isaanii nyaatame, dafqi isaanii nyaatame, isaaniif illee barakachuu dide. Akkamittan gara biyyaatti deebi'a, akkamittan maatii kootti mul'adha, akkamittan saba koo keessaa bahetti mul'adha utuun hin fooyya'in, utuun naman ta'in kan jedhantu jiru naan jedhe. Waaqayyo kana hundumaa akka irraanfattu nan godha siin jedha. Looraa jeelaa baakirraafa nan kadhadha dhumarratti Waaqayyo gaalasa qabaa diinaa keessa gale. Dafqa kee, qarshii kee, humna keessa qabaa diinaa keessa gale. Waaqayyo gara keetti deebisa. Waaqayyo gara harka keetti deebisa. Waaqayyo gara barruu keetti deebisa. Barruu kee diriirsiiti. Waaqayyo isa harka koo, isa humna koo, isa dafqa koo nyaate yeellaasisee harka kootti deebisa. Barruu kee diriirsi. Barruu kootti deebi'ani. Doorraa chaalafa. Kanaaf Waaqayyo akkas jedhe. Ati sichi hin qaanoftuuti. Hin sodaatin. Ati sichi yeellaasifamtee lafan ilaaltuuti hin nahin. Arrabsamuu yeroo dargaggummaa keetiin irraanfatta. Qaanii isa yeroo haadha hiyyeessaa turtees deebitee hin yaadattu jedhe. Rakkina dabarsitee, boo'icha dabarsitee, gadda dabarsitee, imimmaan buusuudhaan, gadduudhaan, mar'umaan colliqsuudhaan isa dabarsitee deebitee akka ati hin yaadannetti si yaadata Waaqayyo. Ilaa isa darbe sana deebi'ee yaadadhu Waaqayyotu na irraanfachiisa. Namoota gaddanii waan baay'eedhaan gaddanii jiran na agarsiisa Waaqayyoon beeku. Gadda guddaa keessa kan jiran. Karaa gaa'ela koos hin milkoomne ani. Karaa jiruuf jireenya koo hin milkoomne. Bajataan hin milkoomne.
barumsaan hin milkoofne waan kamiinuu hin milkoofne nama jettuutu jirti naan jedha furru Waaqayyo. Ilaa kanaan booda harka koo ol kaaseen dinqii sirratti hojjedha Waaqayyo. Namoonni warri fagoo dhaabatanii waa'ee jireenya kee madaalan fagoo dhaabatanii akkam taati garamitti deebiti siin jedhan dhuguma nama taati warri siin jedhan amma qaanaanii yeella'anitti jireenya kee irratti dinqii hojjedheen akkati nama taatu fuula namaa ija namaa akkati guuttu si godhadhe Waaqayyo gooftaa macca laa raajii lafaa. Ila sagaleen kun akkas jedha ati sichi hin qaanoftuutiin sodaatin ati sichi yeellaasifamtee lafan ilaaltuutiin nahin arrabsamuu yeroo dargaggummaa keetiin irraanfatta qaanii isa yeroo haadha hiyyeessaa turtees deebitee hin yaadattu qaanicha deebitee hin yaadattu imimmaan kee na naqa jedhe boo'icha kee na naqa harka diinaa keessaa sin baasaa jedhe Waaqayyo saba isaati hin baataatis qabaa keessa jirtu keessaa hin baata rakkina keessa jirtu keessaa hin baata lola keessa jirtu keessaa hin baata wanta sitti naanna'ee qabeessi cunqursaa jiru bakka sichatti nama hin taatu jedhee sitti fakkaru harka Waaqayyo ila aqaaqee harkaa si baasee si biliqsa. Looraajii akkati hin yaadanne immoo godha. Doolaaraajii lafaa giraafa. Deebitee hin yaadattu jedhe. Sadarbe sana. Yaa indaallefe waatira shawaalle shaale. Akka bishaan yaa'ee darbeetti hin irraanfatta jedhe saba isaatti. Si irraanfachiisa Waaqayyo. Mee Waaqayyo na irraanfachiisadha. Na irraanfachiisadha. Waaqayyo irraanfachiisuutti beekamaadha. Waaqayyo irraanfachiisuutti beekamaadha. Iyoob boqonnaa 21 lakkoofsa Iyoob 31 lakkoofsa 16. Hallelujah. Iyoob 31 lakkoofsa 16. Nan dubbisaa dhaqee. Waaqayyo dubbateen sobu. Waaqayyo haasa'een sobu. Waaqayyo kakateen sobu. Hin kakate Waaqayyo hin kakate jechuun hin raawwate jechuudha. Hin kakate jechuun hin raawwate jechuudha. Nan dubbisaa lakkoofsa 16 irraa. Akka jedhu hiyyeessota waan isaan hawwan dhowwadhee yoon jiraadhe dubartii abbaan manaa irraa du'es waa dhabdee boo'uu isheetiin ija ishee akka dadhabu godheera yoon ta'e ani hurraa buddeenaa koo irraatii nama dhowwadhee yoon jiraadhe isa abbaan irraa du'es du'eenis hin geenye yoon ta'e inni abbaan irraa du'e sun dargaggummaa isaatii jalqabee akka nama abbaa biraatti guddate ana biratti guddate ani immoo ergama inni garaa haadha isaatiitii ba'es isa nan gorsa jedheetu Iyoobitti dubbata rakkina keessa yeroo jiru nama boossiseera yoon ta'edha. Warri nama boosisan imimmaan namaa dhangalaasan garaa namaa gaddisiisan isaaniif wayyoodha sagalee Waaqayyo. Kanaaf hin gaddisiifne ani hin boossifne namadha namni Waaqayyoo kun. Hiyyeessota waan isaan hawwan dhowwadhee yoon jiraadheedha. Dubartii abbaan manaa irraa du'es waa dhabdee boo'uu isheetiin ija ishee akka dadhabu godheera yoon ta'edha. Boo'uu isheetiin iji ishee akka dadhabu. Hin gooneedha namni Waaqayyoo kun. Rakkoo keessa taa'etu maaliif gidiraan kun rakkinni kun akkatti dhufe Waaqayyo yeroo ni gaafatu ilaalla. Yeroo tokko tokko namni waan facaasee ama waan ta'eef nama boossiseera waan ta'eef karaa kan biraa kan isa boossisuusaaf uuma Waaqayyo. Kan isa boossisuusaaf gaa. Nama yeellaasiseera nama irratti hamaa hojjeteera yoo ta'e kan hamaa irratti hojjetuusaaf gaa Waaqayyo.
Kanaafi hin boosifne namadha. Warra boo'an gargaaraa ture. Maaliif namman akkani boo'u godha Waaqayyo jechuusaati. Boo'ichi kun karaa kam natti dhufe jechuusaati. Gaddi kun, gidiraan kun yeroo tokko tokko anoo Waaqayyoon nan kadhadha. Anoo Waaqayyoon duukaa nan jiraadha. Akkamitti natti dhufe yeroo nuyi jennee gaddi nu jira. Akkamitti rakkinni kun boo'ichi kun natti dhufe. Hin jiru rakkinni biyya lafaarra. Boo'ichi biyya lafaarra hin jiru hin jira. Garuu hin dabarsa Waaqayyo. Yoo dhattanii ilaaltan seenaa Iyyoob gara naannoo 38 kaaseetu gaabbuu jalqabe waan dubbate. Akka deebi'ee jireenyi isaa ijaaramu, akka Waaqayyo deebi'ee isa yaadatu hin beeku ture. Dura abdii kutachaa ture. Yeroon itti dhaladhe abaaramaa ta'u. Rakkina waan ani harmani oodhee akkasa ta'u jedheetu abaaraa ture baratti jiraate. Garuu waan nama dhibu keessaa, waan nama ajaa'ibu keessaa dhumni isaa bareedaa ta'e. Ilaa nama Waaqayyo yoo rakkatteeyyuu, yoo boosseeyyuu, yoo imimmaan dhangalaafteeyyuu, maaliif jireenyi koo akkas ta'e jettee falmii yoo qabaatteeyyuu, komee yoo qabaatteeyyuu, Waaqayyo dhuma kee bareecha. Isa darbe si irraanfachiisee akka bishaan yaa'ee darbe, boo'icha kee sirraaqee, imimmaan kee sirraaqee, gadda garaa sirraa fageesseetu Waaqayyo deebisee nama si godha. Ilaa kan gadda garaa qabda yoo jiraattan na duukaa kadhadhaa. Ilaa nan kadhadhaa amma Waaqayyo si yaadata. Laaraa jeelaa baagiraaba. Hin yaadatamtu. Namoota baay'een akka isaan yaadataman afurri Waaqa irratti hime. Meen galateeffannee kadhanna. Galanniif ulfinni ooqubaan siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Ati Waaqayyodha. Sagalee kee faana jirta. Gadda boo'icha mucichaa dhagayeera jettee Aggaaritti kan dubbatte har'a immoo ani sagalee boo'icha keetii dhagayeera kan jedhu nutti dubbatte. Nutti haasofte. Dhageessee immoo calluman jettu. Dhageessee immoo nama jalaan diddu. Dhageessee immoo garaan jabaattu. Isa nutti dubbatte, isa nutti haasofte hundumaaf si galateeffanna. Maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Biyyi lafaa akeeka nurratti baasuu danda'a. Seexanni hafuurra maan xiqqoodhaaf xibaarri foon akeeka nurratti baasuu danda'a. Akeekni inni nurratti baasu immoo nu gaddisiisuu, nu boossisuu, nu cinquu, nu rakkisuu, nu dhiphisuu, nagaa nu dhowwachuu danda'a. Garuu yaa Waaqayyo yeroo kee irratti yeroo harki kee diriiru, yeroo yaa Waaqayyo ulfinni kee mul'atu, yeroo sagaleen kee yaa Waaqayyo cabsee gara keenya dhufu immoo yaa Waaqayyo akka nu irraanfannuuf yeroo ergaan dhufu immoo Waaqayyo gooftaa waan ati nutti dubbatte hundumtuun ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin sa'atii kanaa jalqabee gaddi garaa, rakkinni adda addaa, dhibeen adda addaa, gudunfaan adda addaa, waanjoon adda addaa, boo'icha adda addaa, yaa Waaqayyoodhaan adda addaa, gaaffiin adda addaa maqaa Yesuusiin deebi'aa argatu. Deebi'aa argatu. Rakkinni saba kee, qaxaan saba kee haa hiikamu. Gudunfaan waanjoo saba kee haa furamu. Maqaa Yesuusiin kan dhukkuba qaban dhukkuba isaaniirraa, kan gaaffii qaban gaaffii isaaniirraa, kan yaa Waaqayyo rakkinni biyya lafaa isaan joonjesse sammuu isaanii qabe maqaa Yesuusiin deebi'aa argatanii. Mul'adhu gooftaa. Mul'adhu. Yaadachuudhaan gargaaruudhaan mul'adhu. Fayyisuudhaan mul'adhu. Harka qabuudhaan mul'adhu. Waaqayyo furuudhaan fayyisuudhaan mul'adhu. Harka Waaqayyo mul'adhu. Sinaffeera dirree kanarratti. Sinaffeera saba kanarratti. Daaraa jeelaa baagiraaba. Sinaffeera. Sinaffeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni dirree kanarratti jiran, namoonni dirree kanarratti walitti qabaman, sassabaman, humna dhangala'uu dhiigichaatiin na gargaaraman. Ilaa si gargaara fuudhu Waaqayyo si bira ga'e. Kadhadhu. Si gargaara harki Waaqayyo si bira ga'e. Si gargaara ulfinni Waaqayyo si bira ga'e. Si gargaara rakkina kam keessa jiraadhu. Gadda kam keessa jiraadhu. Waaqayyo achi keessaa cabsee si baasa. Hin baata. Achi keessatti nafa. Laaraa jeelaa baagirraa fuuraa siiti. Naan baasa saba koo naan jedha fuudhu Waaqayyo. Saba koo cabsee hin baasa naan jedhe. Ilaa hin baata keessa. Hin baata. Leeraa jeelaa baagirraa fuuraa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaa ittiin cabsitee keessaa baatu. Daandii ittiin cabsitee keessaa baatu.
Ila harki waaqayyoo karaa baasa. Qaashee Yesuusiin siifa banamu. Banama balbaloonni cufamtan. Balbaloonni cufamtan. Balbaloonni cufamtan. Balbaloonni cufamtan. Balbaloonni cufamtan. Ilaala. Daaraa kee lafaa kiraa. Obboleettiin tokko bakka jijjiirrachuudhaaf yaalii guddaa goota. Garuu karichiif daandichi ulfaataa ta'e sitti mul'ata. Karichiif daandichi ati ittiin bakka jijjiirrattu baay'ee danqaa, baay'ee fagoo, baay'ee ulfaataa, baay'ee rakkisaa ta'e sitti mul'ata. Waaqayyo akkasiin jedha. Anatu itti darbee sii mijeessa siin jedha. Nasii mijeessaa dhala koo siin jedha Waaqayyo. Laarraa jee sitti ulfaataadha sirriidha. Sitti cimaadha garuu anaaf salphaadha siin jedha Waaqayyo. Utuun beekamin akkaataatiin beenne yaadanne irratti hin dammaqne jedhe Waaqayyo. Bakkicha siin jijjiira siin jedhe. Loorraa jee lafaa kiraava. Perodoono moosenta laara jiini mini shenta lafaa kirooba. Vaarroobaa loora shenta. Ilaa karadhaana duukaa Waaqayyo waan ajaa'iba hojjeta. Ilaalala. Anittan sii darba. Utuu ati hin dammaqin bakka itti miidhamte sanaa hin baata jedhe. Bakka itti miidhamte sanaa sin baasa jedhe Waaqayyo gooftaa machaa. Miidhama qabda kanaaf boossa. Waaqayyo bakka naa jijjiiri. Bakki kun naan taane. Lafti kun naan taane. Iddoon kun naan taane. Hafuura koofis foon koofis hin taane. Ikonoomii koofis hin taane jetteetu Waaqayyo kadhachaa jirta. Waaqayyo akkasiin jedhe. Fedhii garaa kee fi kadhannaa garaa kee